sababa abbaa manaa isheetitu isheen of ajjeesaa jirtu aramni itti dhufanii manarraa baasan in arganii irratti baranii jechuudha akka isheen of ajjeesaa jirtu seenaa baay'ee gara nama nyaatudha kan Dubaayii keessatti ta'edha jechuudha kan akkas godhe abbaa manaa isheeti shamarran keenya viidiyoo kana sheer koppii linkii gochuun nama jaallatan biraan qaqqabsiisaa warri dhiiraas dhaggeeffadhaa isiniin jechuu barbaada obboleettiin keenya kun jechuudha Dubaayii jirti abbaa manaa ishee biyya Arabaa fidatte jechuudha Dubaayii yeroo fiddetti takka xalabaa hojjetee xalabaa irraa ba'ee iqaamaa hojjechiistee jechuudha quuqubee lixxeetu birrii namaa gana hojjettee kaffaltuun iqaamaa hojjechiistee jechuudha inni xalabaan natti cimee jennaan sana booddee xalabaa irraa ba'ee iqaamaa hojjechiifatee Dubaayii keessas takka babbareeda waan ta'eef isheef nikaaha ishee kenneetu jechuudha intala kan biraa wajjin jireenya eegalee nikaarraa buuseetu ishee kan biraa sana wajjin viidiyoo waraabee waan hundaayyuu jechuudha irratti caffare isheen garuu kana hunda laaltee of ajjeesuu murteeffate jechuudha abbaa ilmaa isheeti in amantii in jaallatti waggaa meeqa hojjeteetti dadhabdee biyyarraa fidee asittis immoo duukaa dadhabdee qaama hojjechiisteef inni garuu itti jijjiirame jechuudha dhiironni keenya hiddaqillaa uumaa keessan sodaadha rabbuma keessan sodaadhaati intala shamaraa takka maaliif akkasitti miidhan yoo dandeettii waa qabaachuu qabaattanii maallaqa qabaatanii lamaan ishee fuudhaa jiraachisa garuu maallaqa ishee tokkootiin ishee tokko yeroo fuutanii mee akkamitti nama takka boochiftanii keessan aara galfata jireenyi biyya lafaa kun gabaabduudha balaa makiinaa tokkoon duutanii bakka ciiftanii taftanii hojii hojjettanii achitti duutanii jechuudha intalli dubartiis jechuudha kan namni ilmoo qabaachuu beektu kan namni bultii jaaratee jiraachuu beektu dhattee bultii namaatti galtee tokko boochisaa ofii nan gammada jettu wallaahi billahi bultii siin ta'u seefis jechuudha lagizeef sitti fakkaata jala fiffiidda waama rabbittiin si qabu hin beektu jechuudha isinisuma adda baatanii yookiin waama si mudataa jechuudha yookiin immoo gubachaa wajjin jiraataa jechuudha innaa shamarran keenyas rabbiin soraadhaa nama bultii qabu keessaa nama bultii qabu nama jireenya ijaarratee jiru jala hin deddeeminaa please namni haa jiraatu hiree keessan eeggadhaa innaa dhiironni keenyas warri haqa dubartii irraa fuutanii birrii masheetiin waan kana irratti raawwattan duuniyaallee akiraallee hin qabdan yoo maallaqa sana hin deebistaniif ta'e mana hojjechaa ture jette bakka tokkotti nyaata hojjedhu mana 4 irraa dhufanii bakka tokkotti nyaata nyaatu jette kana jechuun hojii cimaa hojjechaa turte jechuudha galtee ilma guddifachuuf maallaqa isheetti namne maallaqa waggaa meeqaati abbaa manaa kee jechuuf abbaa manaa wajjin ilma guddistus dhabdeetti bakka baay'ee abdii murattee jirti wallaahi laazim sagalee ishee dhaggeeffadheen boo'ee baay'ee namanina alagaaf marqaan keessi qoraadha jedha Oromooni baay'ee nama azansisa amma mucayyoon kun wallaahi haalan taanerra jirti baay'ee yaaddaa jira rabbi jajjabina isheef haa kennu nama baay'ee mudatee jira gabbahanii hin dubbatanii dhiira biyyarraa fiddanii jechuudha akkasitti mataarratti ol simbaa jechuudha gaafa iqaamaa godhate kana qofaa miti wallaahi mucayyoon takkas biyyarraa jaarsa fiddee waan meeqa zalgii minaamna wajjin godhatanii osoo wajjin jiraachuu jiranii jechuudha inni shamara ilaaluu jalqabnaan maaf akkas goota jetteen lolte jechuudha gaafa ishee loltu waltumanii nan akkam dubartiin argutti jedhee poolisiitti bilbile poolisiin gaafa dhufu walumatti qabee mana hidhaatti isaan geesse jireenyi isaanii wanni isaan biyya sana keessaa qaban hunduu kisaaraatti deebi'ee amma lama ta'anii mana hidhaa jiru jechuudha dhamanaaf abbaa manaa dhiira biyyarraa fiduun kanaaf haa qabu biyyatti dhiiran nama reebbata yoo nama reebbate jaluma bulanii jechuudha asitti garuu waan meeqa jira innaa dhiira biyyarraa fiddaninnaan inni gaafa abbaa iqaamaa ta'e akka nama aaraa garaatti deebi'ee dhalatee ka'ee takka of ta'a jechuudha isin bakka harkatteettan hin dabbartanii bakka kan istaayilii biraa qabdu kan bareeddu sinii galee ishee sana barbaadaa jechuudha kana caalinaa sobaayyaa isaanii faayidaa hin qabu baay'ees namanina warri dhiiraa immoo akkamitti namni abbaa manaa kee jedhee ofitti isin amana gaariin ni jirtanii umurii dheeraadha zariin keessanaa baay'atu warroonni zulmii shamarran irratti yaaddan maallaqa ishee irraa fuutanii kaatanii waan biraa ittiin gootanii qalbii ishee cabsitan wallaahi balaa matakka waa taatan aaraa galfite kan qabdan jechuudha cinqamaa jiraattan yoo jiraattan illee kanuma jira galatooma durbummaa ishee fudhadhee akkam godheen ishee dhiisaa jedha abbaan dhimmaa keenyaarraa dhimma guddaatu isa mudate amma dhumaatti dhaggeeffadha dhiifama maqaa koo akka hin dubbanne yaada kana irratti gorsa akkanaaf kennituun barbaada ani jalqaba hiriyyaa maatiin koo fi kan ishee beekan qaban ture erga maatiin baree booda gaa'ela godhannaa gaafan jedhu lakki barnoota koon xumuraa otoon xumuriin yoon mana dhaabbadhe maatiin koonatti gadduu jetti jennaan yaaduma kana irraa kan ka'e yaadaan walirraa fagaachaa akka dhufneen ani hiriyyaa biraa wajjin jaalala gaarii keessa jira akkasumas isheen amma wajjin jiru irraa
durbummaa illee fudhadheera. Garuu isheen duraas maatiin akkam taatanii haala kam keessa jirtu jedhanii ishee gaafatu. Isheenis wajjin jirra yeroo dhiyootti sargii godhannaa jetti. Anaafillee naaf dawwalanii maalirra geessanii na jedhu maatiin ishee jechuudha. Isheenis akkan ishee ammaa jaalladhe bartee gadda guddaa keessa galtee maatiin koo yoom jedhanii na eegaa jiru. Ati kan biraa wajjin gaa'ela godhannaan ofin ajjeesaa na jettee ganamaaf galgala boossi. Ishee ammaa kana dhiisuuf durbummaa ishee fudhadhee baay'ee akka lubbuu isheetti na jaallatti. Mee furmaanni koo maali? Mee yaada naaf kennaa jedha abbaan dhimmaa keenyaa irraa. Egaa jaalallee qaba ture. Jaalalleen isaa kuni barumsa koo barachuun barbaada kaayyoon qabaa jetteetu kanaan dura sarraa fagaachaa turte jechuudha. Isa booddee maatiin lamaan isaaniiyyuu maatiin ishees maatiin isaas waan beekanii fi yoom wal fuutuu yoom gaa'ela dhaabbattu jedhaniitu isaan caqacaqu jechuudha. Amma immoo gurbaan kuni kana gidduutti nama kan biraa wajjin wal baree jira. Ishee amma wajjin wal baree kana durbummaa ishee irraa fudhateera. Dhiisuun baay'ee ulfaataa ishee dhiisuu hin danda'u. Isheen lammaffaa kun immoo maatiin ishee isallee isheellee caqacaqanii jiru. Kanaafuu maal naa wayyaa jedha obboleessi keenya. Yoo dhimmi akkasii isin mudate maal gootu? Ilaa dhaggeeffadhaa. Jaalalleen isaa ishee duraanii kuni ati nama kan biraa wajjin gaa'ela dhaabbatteennaan ofin ajjeesaa ittiin jechaa jirti. Inni immoo ishee kana durbummaa ishee fudhateera wanta baay'ee karaa dheeraa deemaniiru. So maal wayyaa maal naaf wayyaadha kan inni jechaa jiru. So maal gochuu akka inni qabuutu dhimmi kun isin mudateeti maal gochuu akka qabdanii koomentii irratti barreessaa fi yaadni keessanirraa jireenya obboleessa keenyaa gara fuulduraatiif baay'ee murteessaadha. Itti aansuun gaayis chaalenjii Nasrii Aanoleef faast deliveriin kennee ture foloowerii 500,000 yoo gale miliyoona 1 Nasrii Aanoleef akka kennamu waadaa galameefii ture. Inni immoo anaaf chaalenjii kan biraa naaf kenneera. Namni 20,000 fi isaa ol maqaa kootiin yoo fast delivery follow godhanii koomentii irratti abdii jechuun barreessanii Nasrii Aanoleen anaaf birrii Itoophiyaa birrii 100,000 akkanaaf kennu waadaa naaf galeera. Kaleessas dhageessaniittu hojjedheen ture. Ammas deemaatii fast delivery as jala meeshiniin isinii godha. Follow gochuudhaan anaa obboleessa keessan birrii Itoophiyaa birrii 100,000 na badhaasaan isiniin jedha. Akka gootan shakkii tokko iyyuu hin qabu ulfaadhaa galatoomaa. Thank you so much. Maaloo ijoolleen biyyan baatti ergattanii warri jirtanii ijoollee keessan gorfadhaa. Warra kaayyoof bahe toon taane warri kaayyoo isaanii dagatan warri kaayyoodhaaf bahe ammayyuu isaan nagaa isaanii hojii isaanii hojjetachaa jiru. Mee maallaqa hanga kanaa gaafa raajii wandeetti liqeessitu maal kooti? Jaarsa kooti jetteetu obboleessa kooti jetteetu fira kooti jetteetu hamma maallaqa kana liqixxee liqeessitu sammuun kee nagaadhaa. Mee dhalaa dhageeffannee walitti deebina. Raajii isaa jechuun jalqaba raajii isaa kana dhageeffannee walitti deebina. Ani waaqayyo gadda kee gammachuun nan jijjiira jedhiitti dubbadhu naan jedhe waaqayyo. Ameen Yesuus. Amma immoo sagalee isaa kana ani maallaqa kana yeroo argadhe siin kenna garuu lammaffaan irratti sagalee kana hin qabiinii jedheen. Nagaadhaa ijoolleen biyyaan baa sammuun keessan nagumaa warri kaayyoodhaaf baatan otoo hin taane warri kaayyoo keessan dagattanii birriin guddaan xiqqoo akkasitti fakkaate obboleessa keeti moo haadha keeti moo abbaa keeti gaa maallaqa kana irratti ergitu. Biyyoo nyaatta raajii waan deetis maallaqa kana nyaattee hin jiraattu jechuudha. Yoo galchite hin galchitu taanaan funyaan kee qabamee sirraa fuudhama qaama seeraatiin jechuudha. Akka kadhattee ani maaloo rakkoo kana bukkee dhaabbadhotte har'a gaafa maallaqa koo naa kenni jette beellama sana gaafa geesses gaafatu hin kennu gaafa jettu yookaan immoo sagalee kee lammaffaan irratti qabiin gaafa jettu biyyoo nyaattaan jedhe hin galchita giddii kee maqaa waaqa dhaatteet irraa nyaatte waan ta'eef. Viidiyoo kana ilaala. Irra deebiidhaan sagalee naa qabaa turte sagalee kee immoo dhaggeeffachuu hin barbaadu. Sitti simeera haala ati namni akkasii. Maali ati namni akkasii? Gabaabaattan sitti maal? Birrii kee si dhowwachuuf miti. Garuu engadda sitti meeraan. Har'a miti utuuti 7 kanatti jettee hin qabuan. 7 kanatti naa barra. Sababiin isaa maaliif yoo jettee sitti himeeraan har'as ji'a kana booddee ji'i kun amma booddee keessa jira miti ji'a kana booddee waan ati godhaa jirtu immoo argeeras
waan ati yaalaa jirtu immoo argeeras. Kanaaf garaan wallaalin isaaf garaan wallaalin waan ati garasii yaaddus gara naanis yaaddu argeera. Ji'a kana booddee malee ani hin qabu. Waan gootus immoo natti himi. Kallattiidhaanii waan ati godhaa jirtus waan ati yaadaa jirtus kan ati tilmaamaa jirtus argeen jira waan ta'eef. Sin jaalladha sin kabajaa. Siifan ulfina kennaa. Kanarraa kan hafe haali ati namni akkasii sinnoo wadda sitti fakkaate moo? Kanaaf waan baay'ee dubbachuun na barbaachisu sagalee naa qabdee turte. Si dawwallaan immoo hin kaastu. Ani yeroo itti sagalee kee dhaggeeffadhu hin qabu. Fuma sagaleen irratti wawwaraabin. Jamii lanaatti walii galle. Jamii lanaa booddee akkasii kenninu akka gumeessisii kennu jamii lanaatti walii gallee jirra. Amma jamii lanaatti hin qabnu. Kanaaf immoo hamma jamii lanaatti wanti barbaade yoo dhufe isin iddoo fuunee galchinu hin qabnu. Isa kanaafi atis kana keessatti obsaan eeggadhu. Kanan ta'u taanaan immoo amma tuun naa kenni naara keessi sin jedhee har'a kaatee boreessaa naaf fidda. Mee taayitii yoo yaadi. Gorsa hedduu waan hedduudha jechuudha kun. Akkatti dubbattu si wallaalchisa. Maal akka jettus si wallaalchisa jechuudha. Gaafuma birrii amma kana itti kennitu abbaan qabdu haadhaan qabdu yeroo itti kennitu diinaa ol iddoo jiru hin beektu. Yeroo liqeessituuf diinaa ol iddoo jiru hin beektu. Har'a garuu gaafa rakkoo kee gaafa maallaqa sirraa nyaate ani raajiidha. Hundeessaa abbaa mul'ataati jedhee gaafa sitti dhufee maallaqa sirraa nyaatu. Diinaa ol maallaqa koonarraa nyaate raajiin ekelee akkas na godhe. Yeroo sana na dubbisteetta diinaa ol nama kanaaf liqeessu moo akkamii? Maalla gorsi takka obboleessa keetti na bukkee dhaabbadhu. Ati hattoota irratti qabsoofta. Kanaaf iyyuu maal yaadde nama kana akkasin na gaafachaa jira. Ajetta dhuftee na gaafachuu dandeessu. Adda maallaqa geggeessiti maallaqa koonarraa nyaata. Dhaggeeffadhaa maatiin ijoollee biyyan baatti ergattanii jirtan warra kaayyoo isaanii dagatanii kiisii duuriyyeetti borsaas duuriyyeetti naqaa jiran ijoollee keessan gorfadhaa kan fuutanii ergitan kan jaallattanii ergitan maatiin guddistanii waan qabdan horii keessan lafa keessan gurgurtanii ergitan liqeeffattanii ofii keessan agabuu bultanii ofii keessan waan uffattan dhabdanii ofii keessan xaa'oo waan ittiin bitattan dhabdanii gaafa mucaan koo nama haa taatu jettanii biyya alaatti ergitanii haala kanaanii duuriyyee qallabaa jiru kiisii duuriyyeetti qusachaa jiru kun hammam nama aarsa. Anaanis gaaffii isiniifis gaaffii kanaaf daa'ima keessan gorfadhaa isiniin jechuu barbaanna. Guddaa galatooma raajii wande ati immoo ila maallaqa kana hin galchitu taanaan tuufteet galchita tuufteet akkatti galchitu jira.